ati takkatu suufa ammootiin hinkinoo Turkii kana uffatte gaafa suufa Turkii uffattu namaan dubbistuu deemsi keelleen qayyara. Tini mastawaatii gadi qabdee achirraan iyyeessattu faa deemtaa. Iyyeessisittuu mul'atu hin fakkaate. Akkasiisi. Iyyeessisittuu mul'atu gaafa suufa uffatteetiin sila suufa santu waa qaba moo sima tokkay godhata garuu. Beekasiyaan. Maali carqii namni si dura dhuffanne. Gaafa haadha keetii keessaa baatu suufa waliin baate Turkii waliin baate suufa Turkii qullaa baate abbo. Wallahi qullaa baate. Taannaa ofirraa hin qabne akkasumatti baate abbo. Itti gadi maameeshaa itti gadi maa. Jabaa kamiiti. Gaafa sirraa deemtoo suufa saniin deemta. Zannattee suufa Turkiiti abjadiin deemta abbo. Maaluma akka isi godharee deemsa mara si jallisee akkuma ati godhattu wallaalee bar. Salaamni ati qaraatu salaama duraaniitiin tokkoo miti. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Kana godhata abbo. Taa'umsi ati teettu ammootiin hiyyeessa waliin hin teettu. Yoo namni ammootiin uffata xiqqoo ammoo xurii qabu si cabbatuu dhufe. Salaam alaikum. Akkamuma goggodhatteedha bara akkati goggodhattu wallaallee bara. Suufa santuu ofirraa waa qaba moo si tokkay goggodhata sin? Maali ati basharaamii ilma namaatiini? Si dura namni suufa hin uffanne? Si dura namni ammootiin caammaa biraandii hin uffanne? Gariin osomaa Turkiiyyuu ammootiin hin uffatiin akkasuuf godhu. Meeqa Turkii dhiisii ka uffata Turkiisii fi caammaa Turkii uffata. Olaa akka uuyyu. Sanbirri akka godhaa gatii inni ittiin bite. Kana hoo kama dadee kana maal jettaan amma kama biyya keessaa suufa uffateetiin caammaa ammootiin birrii ammootiin 700 fi 1700 bitee sirratti akkana goggodhatu kun. Iyyuma keessaa. Shamarran biyya Arabaa qaalii biyyaaf wabiiti. Warra dura hiriiru gaafatumsa lammiiti. Ishee kaayyoof baate firaaf maatii dhiiftee yaa ishee kophummaan guyyuu sirroorrifte. Baadhattee waa mara dandeessee hundumaa gaafa rakkoo lammii gaafa rakkoo biyyaa inaftu gonkumaa. Jabduu haadha kaayyoo gootittii waa maraa eenyuu siin qixxaatu toltuu laaftu garaa. Arrabsamaa guyyuu miira gaddaa baattee lammii ishee rakkatu qomoo fira dhabe yoom takkaarraa hafte. Kan daaree uffistee beelahaa nyaachiftee rakkataa gargaaruun dhukkubsataa yaalte maatiirra dabartee biyyaaf wabii taate. Galatatu malaaf saan xiqqeessuuf fafaa namaaf laphee baatu jarri garaa laafaa. Naggaa jechuun biyya abbaa duulaati. Biyya ilma gammadaa yoon isa yaadadhu qalbiin na gammadaa yoon isa yaadadhu qalbiin na gammadaa. Biyya jaalleewwanii hedduu baalaa qabna biyya jaalleewwanii hedduu baddaa qabna maqaa isaanii beektu. Nurraa mul'atu akkuma nu laaltan kana namni bifa isaatiin ammootiin haaluma nurra jiru kana uffannaa isaatiin beekuu dandeettanii. Amma gabaabinaa wanni nuti dubbatuu barbaanne waa'ee tapha kubbaa miilaa irraa ispoortii. Ispoortiin akkuma beekamu jaalala. Ispoortiin qaama kee gahee qaama keetii akkuma san ammootiin bu'aa qaama keetii akkuma san ammoo garee biraatii fi garee biraa walitti dhufee walirraa yaada akka fudhatu ispoortiin bakka guddaadha. Ispoortiin nageenya. Ispoortiin haala gaarii nama tokkorraa baratta ammas haala gaarii kee nama biraatiif mul'ifta. Magaalaan Roobee ijoollee hedduu ispoortiidhaaf oomishee jira. Oomisha kana ammootiin bu'uura ta'e kan ammootiin ijoollee tana walitti qabee hangaadhaa waggaa 12 yookaan waggaa 13 deemu. Obboleessa kiyya kana biratti argitan kana Rahmatoodha jedhama. Hedduu ijoollee teenya tana xiqqoollee ijoollee ammoo jiddu galeessallee ijoollee guddoollee baasee jira. Ijoollee amma Pirimeer Liigii keessa jirtutti jira. Ijoollee hedduu nu horaa jira. Kanaaf bira haa dhaabannu. Keessattuu warri ispoortii komishinii ispoortii Rahmatoo bira dhaabachuun ijoollee Rahmatoo bira dhaabachuun dirqama. Yeroo ammaa kana keessatti ijoolleen Rahmatoodha shaakallii guddaa akka magaalaa Roobee kanaatitti tapha kubbaa miilaatiin warroottan ammootiin waancaa kaasanidha.
liigii Oromiyaa tokkoffaa warra waancaa kaasanidha. Liigii Oromiyaa ol aanaa keessatti illee marsaa awwalaatti warra injifatanidha. Faayina kaddaa adra obboleessa ofamanuu nabee qabaachuu taqwaasa. Nama taqwaa qabu foreege beekumsa of barbaade nabee baraachi keessa kanaafannaa kaddaa jedhe yaa obboleessa walii labbee baachuu nuudhaan. Seenaalitti abbaan chaanaalii kana bante rabbiif jecha waan feeteetti koomentii nama jala seente ana rabsiisin ani zarii naman qoodu yoo tarabbiin sodaattu chaanaalii san maqaa keetiitti deeffadhu viidiyoo kiyya maqaa keetiitti deeffattee viidiyoo kiyya gadheeftee yoo rakkoon qabu garuu maqaa keetiitti deeffittee taanan viidiyoo kiyya poostotaatiin ana rabsiisin maqaa kiyyaan bante maasalama waddachalo lamaan ni maal jechuu keeti isaatiin dubbattu maa calite isa kamiin dubbadheen kamiin diisa yaa jamaa rakkoon harkaanu qabu hinnooti meeqa